gammachuu jaalu tokkoyyuu tanammadaalu namni neef waggaan barate kalama rabbi jaliilu aqiidaa isa tolfate karaa jannataa imalu waan barees nama barsiise jannata rabbi kajeelu dhugaanuu hinuman jirre wannumti tanammadaalu gammachuu jaalu tokkoyyuu tanammadaalu namni neef waggaan barate kalama rabbi jaliilu aqiidaa isa tolfate karaa jannataa imalu waan barees nama barsiise jannata rabbi kajeelu dhugaanuu hinuman jirre wannumti tanammadaalu dhugaanuu hinuman jirre wannumti tanammadaalu bismillah dubbi eegale itti fuufatoo imala maqaasaatiin hunda gachiisin rabbiin koo wa hunda jaala harralee isin dhufe rabbiin koo alhamdulillah tikuma kan keetiin jirra galgalaas ta'ee ganama hammallee ati nutiski ya rabbi koo gooftaa lama hammallee ati nutiski ya rabbi koo gooftaa lama harralee asitti argame karaarra bu'ee gumala tikuma kan keetiin na tikfadhu ya rabbi koo wa hunda jaala daawwachuu karaarra bu'ee urjiilee diinta jaalala barachuu tattaaffii gochuu kalama rabbal aalam duubatti osoo hin jenne ganamas ta'ee galgala dhugaa waan ajaa'iba barnoonni diiwaa hunda jaala jabaadhu deemsatti buufi jabeessi tantee imala yoo rabbiin natti laaffise baradheetiin barsiisuu yaala jedhiitiin iyyaa fageessi ija keetiin fagoo laalaan rabbiin koo garbicha isaatiif bakkuma niyya salaala rabbiin koo garbicha isaatiif bakkuma niyya salaala gammachuu jaalu tokkoyyuu tanammadaalu namni neef waggaan barate kalama rabbi jaliilu aqiidaa isa tolfate karaa jannataa imalu waan barees nama barsiise jannata rabbi kajeelu dhugaanuu hinuman jirre wannumti tanammadaalu dhugaanuu hinuman jirre wannumti tanammadaalu.